meetu bina geenyi keessan baradhaan naga jira. Alhamdulillah gaafattoota keenya guyyaa har'aa odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa fi gaabii hedduu keessanii kan ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maalidha? Mana luukii 75 ijaaruudhaaf mukaan biyya keenya keessatti yookaan ammoo naannoo Oromiyaa keessatti mukaan ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafachuu danda'a? Ogeessi mana kana nu ijaaru ammoo qarshii hammamii nu ijaaruu danda'a? Walumaa galatti keessaa dabalatee bittaa meeshaalee fi lafa isaa osoo hin dabalatin jecha qarshii hammam nu gaafachuu danda'a? Oromoon jettan kallattiimaan guyyaa har'aa wanta deebii isiniif ta'e qabadhee dhufee jira jechuudha. Oromoon yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana irratti sabskiraayib gochuun hin dagatina. Ammaa fi keenya kan taatan laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha isin jira. Yeroo baay'ee laayik godhaan baay'ee isin gaafanna baay'ee isinitti dubbanna namoonni baay'een laayik godhuu kanan jaalatan. Fakkeenya viidiyoon tokko nama 1,000 olii hamma 2,300 yeroo lallamu laayikiin isaa baay'ee hin jiru jechuudha. Kanaaf irra caala kana yeroo baay'ee shakkii kanatti ta'u namoonni yuutuubii hordofanii yookaan immoo namoonni yuutuubii keessa oolan nama quba hin qabne fayyadameetiin gaafannetti ta'a. Namni quba qabu laayik gochuu maaltu isa dhoogaa yookaan ammoo laalaara sa'aatii hagasii fudhataa laalaara laayik gochuudhaaf sekendiin tokko iyyuu gahaadha. Tarii quba hin qaban ta'uu danda'a akkasuma jedhee fudhadha ammas. Kanaaf laayik yoo gootan egaa laayik gochuun nama fayyadu ta'e sabskiraayib gochuudhaaf ilaaluun isin fayyada waan ta'eef laayikii dhiisaatu daawwadhaa viidiyoo kanarra baay'ee akka fayyadamtan abdii qaba. Keessattuu namoonni biyya ormaa jirtan mana ijaarrachuun keessa waa'ee noolee dirqama jechaadha. Kanaaf viidiyoo kanarra baay'ee akka fayyadamtan akkuma YouTube chaanaalii kanarra baay'ee akka fayyadamtan aamsu abdii qaba jechaadha. Isa kanaaf hangana hojjenne kallattiimaan gara odeeffannoo kanaatti isin dabarsa. Jalqaba irratti muka dhakaa nu gaafate jechaadha. Dhakaan manicha kanaaf nu barbaachisu makiina dhakaan ittiin fe'amu makiina 3 hamma 4 isin gaafatu kan ammoo qarshiitti yeroo jechuun naannoo qarshii 15,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Qarshii 15,000 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a. Muka warroonni muka bitan namoonni baay'een mana kana yeroo ijaartan yookaan mana mukaan ijaaramu kan ijaaran muka ofii isaaniitti kan fayyadaman hedduun isaanii jiraachuu ni mala. Isa kanarraa kanaaf warroonni muka kamiyyuu bituudhaan ijaarrachuu dandeessan qarshii 67,000 yoo qabaattan yookaan immoo qarshii 67,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana meeshaaleen ijaarsa manaas dabalatee meeshaaleen jireenya dhala namaatiif barbaachisan hunduyyuu gatiin isaa baay'ee tokko dabalee jira. Gatiin mukaas kana dura baay'ee giddu galeessa kan ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo kana baay'ee gatiin isaas hedduu dabalee jira. Namoonni gatii isaa dabaluurraa kan ka'e mana ijaaruu isaanii mana bituutti kan karoorsan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf mana bituudhaaf mana ijaaruun hamma walqixaa gahuutti deemee jira jechuudha. Kanaaf muka mana kana ijaaruuf barbaachisu qarshii 67,000 isin gaafachuu ni danda'a. Inni itti aanu simmintoodha jechuudha. Baay'ee mana mukaan ijaaruu irratti ashawaa simmintoo baay'ee kan nu gaafatu miti. Baay'ee nu gaafatu ta'us mana hanga kanaa kana ijaaruudhaaf kuntaalli 50 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Kan ammoo qalqala inni ittiin gurguramu kiiloogiraama 50 kan ta'e isa dhibba nu gaafata. Walumaa galatti qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 37,500 nu gahuu ni danda'a jechuudha. Qarshii kana galiin namoonni simmintoodhaaf naa baay'atanii qopheessan. Lafaadhaan wanta isin gahuu natti hin fakkaatu. Kanaaf 37,500 qopheessinaan isin gahuu ni danda'a. Inni itti aanu ashawaadha jechuudha. Yaa ashawaa simmintoo wal biraa hafuu miti. Makiinaan lama isiniif gahuu ni danda'a. Qarshii 12,000 isin gaafate jechuudha makiinaan lamaa kuni. Haaluma kanaan manichi kun luukii 75 isiniin jedhee jira. Muka dhakaanis ijaarree bolokkeettiinis ijaarree mukaanis ijaarree gatiin qorqoorroon nu gaafatu walumaa qixa jechuudha. Kanaaf luukii 75 kana tokko isaa qarshii 330 yeroo kana gabaa irratti kan gurguramaa jiru irra jireessi yookaan immoo naannoo baay'eetti jira. Naannoo tokkotti 350 hamma 60 naannoo itti gurguramutu jira. Kanaaf naannoo gatiin isaa gadi bu'aa ta'e barbaadanii yoo bitatan baay'ee tokko filatamaa jecha walumaa galatti qorqoorroodhaaf qarshii 25,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Haaluma isa fakkaatu mismaaraaf qarshii 4,000 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a. Irra caalaatti bakki mana bolokkeettiin ijaarree mukaan ijaarree qarshii baay'eetti nu gaafatu iddoo balbala isaatti jechuudha. Egaa manichi luukii 75 kun balballi isaa hamma balbala 3 fi foddaa tokko ofirratti qabachuu ni danda'a jechuudha. Baay'ee akka nu bareedu yoo barbaanne fakkeenya balbala 2 qofa hoogoone baay'ee hin bareedu jechuudha. Fakkeenya tokko hoogoon immoo san caalas wanta baay'ee bareedu miti. Mana kana diizaayinii isaa bareechifnee ijaaramna taanaan laayik akka amma suuraa irratti argaa jirtan kanatti ni ijaarama yoo ta'e sibiilli yookaan immoo balbalti mana kanaaf ga'u kaaree 19.2 nu gaafata jechaadha. Kaaree 19.2 kana eegama qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 52,000 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Yeroo kanaaf gabaa irratti qarshii 2,700 gahee jira jechaadha. Sibiilli balbalaa kun kaareen tokko
manicha keenya kana mana lukkii 75 kanaaf balballi manicha kanaaf ta'u kaaree 19.2 ta'a jechuudha. Kanaaf kaaree 19.2 kana gama qarshiitu jiru qarshii 52 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa keessa mana kanaatitti balbala tokko kan lama balbala hamma kutaa 3 hamma 4 qabachuu nu danda'a. Manni kun kutaa 4 hamma 3 kana keessa dirqamatti balballi tokko kan ammoo kutaan tokko balbala qabaachuun isaa dirqama jechuudha. Kanaaf balballi muka MDF irraa dalagamu qarshii 8,000 ni dalasiifama jechuudha. Yeroo kana akkuma guyyaa darbe simbiraan ga'e almuuniyeem irra kan dalagamu ta'e immoo kaariidhaan dalagama sun gatiin isaas baay'ee tokkodha. Balballi guddaan alarratti kan immoo saaloon irratti oolu hamma qarshii 60,000 kan ta'utu jira jechuudha. Kanaaf isa warroonni humna akkasii qabaatanii isa galchachuu kan immoo isa dalasiifachuu hin dandeenye. Inni kun qarshii 8,000 dalasiisuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti balbala keessa mana ta'ee alarra daawwitii isaa osoo hin dabalatin qarshii 60,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Daawwitiin balbala kanneeniif oolu qarshii 10,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Bittaa meeshaarraatu sun hin ogeessatti sun hin ce'in balballi kunniin manne kan keessa manaa fi kan alarra qarshii 70,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Balbalti qofti kanaaf akka odeeffannoo kanas gamaan akka beektan barbaada. Kanaaf qarshii 70,000 qopheessinaan balbala manicha kana kan keessa manaas ta'e kan alarra daawwitii isaa dabalatee qarshii 70,000 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Haaluma isa fakkaatuun akka gaafii keessanitti manicha kana keessatti seeraamikii fi korniisis galchuu akka barbaadanidha gaafii irratti kan hubanne. Kanaaf korniisii yookaan seeraamikii lafarraa galchuu kan barbaadanii fi kan hin barbaannes gatii isaa garaagaraatti isinii hojjedhe jechuudha. Kanaaf dirqama korniisii galchuun kenna. Korniisii manicha kana nuuf gahu qarshii 32,400 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Manichi lukkii 75 kun keessi mana keenyaa fi gubbaan isaa irri warroonni seeraamikii fi korniisii galchuu barbaadan kaaree 114 ta'a jechuudha. Kanaaf seeraamikii yookaan korniisii manicha kanaaf oolu qarshii 34,200 dhiifama qarshii 32,200 isinii jedhe qarshii 34,200 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan warroonni seeraamikii keessi mana kanaa galchuu barbaadan seeraamikiin gatiin isaa yeroo kana baay'ee tokko dabaluu isaa isin biraan gahee jechuudha. Qarshii 450 amma qarshii 470 yeroo kana gabaarratti kan gurguramaa jiru. Walumaa galatti seeraamikii mana kanaa galchuu qarshii 51,000 fi 300 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Ogeessa osoo hin dabalatin qarshii ogeessaaf kaffalamu osoo hin dabalatin. Egaa yeroo baay'ee seeraamikii fi korniisii wargalchan ogeessaa walitti gatiin isaa kan dubbatamu kan immoo kan haasofsiifamu waliigalteen kan taasifamu. Ogeessuma meeshaa isaaniis ogeessumatu qabatee dhufa. Ogeessa dabalatee bittaa meeshaalee dabalatee kaaree tokko qarshii 300 kan dalagan jechuudha fi 300 hamma 350 kan dalagan jiran. Warri seeraamikii ammoo bittaa seeraamikii bakka biraatti bittaa ogeessa si hojjetus bakka biraatti bittaa. Kanaaf gatiin isaa garaagarummaa hedduu uumuu ni danda'a. Inni itti aanu qalamii alarraan qalamii dibuu kan kwartiizii dibuudhaaf keessa mana jiiksamii girgiddaa galchuudhaaf jechuudha. Qarshii 17,000 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a. Inni itti aanu shiboo elektiriikii mana keenya keessa harkisuu mukas yoo ta'e bulokkeettis yoo ta'e osoo ijaarsa mana keenyaaf xumurree qalamii osoo hin dibiniin dura kan harkifamu jechuudha. Kanaaf pilaastika isaa harkisuu fi shiboos isa keessa harkisuuf walumaa galatti qarshii 5,000 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuun eegaa haala kanaan manicha keenya jalqaba isaarraa kaafnee wal keessa hin shoobonee dhoqqee itti dhoofnee keessaaf alarraan simmintoo rukunnee erga kaanee sadarkaa kanarraa erga geenne mana fincaanii alarraa dalasiisuudhaaf qarshii 20,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mana fincaanii alarraa kana dalasiisuu dabalatee bittaa meeshaalee kanaaf oolu mukarraa jalqabee hamma qalamii dibnee xumurree jireenyaaf mana keenya nu oolutti qarshii 300,000 fi 58,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa walumaa galatti ogeessi mana kana ijaaruuf gatiin mana mukaan ijaaran bulkeetti ijaaran garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kaffaltii ogeessaa irratti mana mukaa ijaaran kaffaltii isaa baay'ee kan nama gaafatu jechuudha. Mana lukkii 75 kana qarshii 90,000 nu ijaaruu ni danda'a jechuudha. Ogeessi jalqaba isaarraa kaasee hamma xumura jireenyatti geggeessinutti mana kana qarshii 90,000 nuuf xumuruu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti qarshii ogeessaaf kaffallu dabalatee bittaa meeshaaleetiif manicha lukkii 75 kana diizaayina garaagaraatiin babbareechifnee ijaaruudhaaf qarshii 448 hamma qarshii 450 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf manni lukkii 60 fi manni lukkii 75 jechuun manni lukkii 60 bulkeettiin ijaaruu fi manni lukkii 75 mukaan ijaaruun gatiin isaa wal qixa jechuudha. Kanaafatti filannoo kan isinii mijaa'u mana lukkii 60 bulkeettiin ijaaruutu isinii filatamaadha. Ammoo isinii
barbareedamoo mana lukkuu 75 mukaan ijaaruutu bareeda gatiin isaa walitti qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu odeeffannoo guyyaarraa qaadhiisu fi kan hangamaa hordofaa turtanii waan hordotaniif galatoomaa galanni keessan dachaa viidiyoo biraatiin amma walitti himtutti.